boqqolloo harka lamaanii qabadhu. Daf. Lamuu hinatu jedhu. Lamuu hinatu jedhu. Maal ta'e qara? Hatta gammachi? Maal isa jijjiire? Rakkoo. Maal akkadde? hiyyeessa gaggabsuun hiyyummaan balleessu eeyyee osoo beektuun boottuu dabeessi kolfaa lafa gaajjedha Oromoon gaafa mammaaku boqqolloo muka lama eeyyee muka lama qofa ooyiruu namaa keessaa dhabdee fudhatteef kabajni haadhummaa fi safuun sabaa miidiyaa hawaasaa irratti salphifame rakkadheen hate lamuu hinatu jechuun sagalee dhiphinnaa fi gadhadoodhaan haati tun dubbatte onneen ummataa madaa'ee jira har'a gabaasa oduu kanaan seenaa gaddiisaa haadha kana hammeenya nama viidiyoo waraabee qaanesse sanaa fi gootummaa ummataa madaala jijjiire bal'ina isiniif dhiyeessinee jirra channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godha video kanallee like share gochuudhaan hanga dhumaatti nu waliin tura oduu dhiyoo kanaan duraas ta'e yeroo ammaa miidiyaa hawaasaa irratti dubbii ijoo ta'e kanaan jalqabna viidiyoon gabaabaa tiiktookii fi feesbuukii irratti faca'e tokko dallansuu guddaa uumee jira haadha maatii tokko boqqolloo muka lama harka ishee lamaaniin qabachiisanii nama gocha kana saaxiluun itti dallanu argina namichi viidiyoo waraabu sun kabaja dhala namaa tuffachuun harka lamaan qabadhu lamuu hinatu jedhi yeroo jedhuun isheenis qaanii fi sodaa guddaadhaan sagalee laafaa fi garaa nama nyaatuun rakkadheen hate lamuu hinatu jettee deebisteetti Oromoon gaafa mammaaku dhabee kute dhabee dhugaa kute jedha haati kun rakkinaan qeena nyaataa maatii ishee keessatti uumeef furmaata dhabnaan gocha kanatti galte garuu boqqolloo muka lamaaf jedhamee eenyummaan haadha tokko akkasitti miidiyaatti bahee qaaneffamuun safuu fi duudhaa saba keenyaa cabseera hammeenyi nama viidiyoo waraabee sun mormii cimaa ummata biraa kaaseera haa ta'u malee ummanni keenya guddaan calliseen teenye harki dhiqee harka dhiqa harki lamaan fuula dhiqa akkuma jedhamu arjummaan ummataa dafee fulaa bu'eera weellistoonni beekamoon tiiktookaroonnii fi gaazexeessitoonni fi namoonni dhuunfaa hedduun dhimma kanatti seenuun duula gargaarsaa guddaa labsan haadha keenya dhabdee hatte sanitti mormuu dhiisne beela maatii ishee haa furru jedhanii guyyoota muraasa keessatti qarshii fi midhaan walitti qabuu jalqaban kaayyoon duula kanaa haadha sana barbaadanii argachuun gargaarsa yeroo gabaabaa fi kochoo jireenyaa fufsiisu uumuu fi gochi kun hammeenya namicha tokko arjummaa ummataatiin kuffisuun akka injifatan mirkaneesseera seenaan haadha kanaa barumsa guddaa nuuf kenna beellii fi rakkinni nama hundarra ga'uu danda'a namni gaafa dhabu jammeenyaatiin osoo hin taane gargaarsa fulaabuun harkaan qabuun nu barbaachisa namni boqqolloo lamaan salphinatti uumuu yaade sun maatii ishee beelaa jiruuf sababa furmaataa ta'eera kabajamtoota hordoftoota keenya isinoo dhimma kanarratti yaada akkamii qabdu gochi nama viidiyoo waraabe sanaa sirriidha arjummaan ummataa hoo maal isinitti agarsiisa yaada keessan koomentii irratti nu barreessa viidiyoo kana like share gochuu akkasumas chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura Zordabi. Ma buddeena dhoofte hin jiraattu ati? Ganda kana keessaa si ariinaa ila sa'aatii as keessaa si baafne irraa ganda kana keessaa si agarre yoo atu barbaadde gandi biraa deematti mala sitti natti. Boqqolloo lafa kaayiti. Ilin boqqolloo lafa kaaye mataa harka lama mataa akkana qabadhu akkanatti gaad all jet boqqolloo lachuu lafa kaaye. Akkana qabdee laal. Qabsiis. Akkana qabdee. Lamuu hinatu. Lamuu wayita ol ilil sitti ba wayita ol kaatu lamuu yet wayita gad deebitu hinatu yet. Jadi jadi. Mata kabat. Kabat. Hinatu. Lamuu. Ishi. Jadi akkasi digizee shantama lakkat. Olkaa gattaa. Ishi. 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 Kai kai. Kai. Wayita hattu akkana jenna. Jadi jadi. Kau jettu. Ishi. Jadi jadi. Daf. Ishi. Ona kati takara lafa ni. Ishi. Daf daf. Daf. Maal shachi sidu.